Namoonni surree akkasitti uffatan yeroo baay'ee amaloota kanneen qabu. Walga'ii gandaa keessatti yoo ta'ame dafee akka xumuramu hin fedhani. Ganamaaf galgala raadiyoon harka isaanii irraa hin dhabamu. Dhimmoota yeroon wal qabatan waa'ee biyyaa ajandaawwan yeroo sirriitti beeku. Dhimma kamirrattuu isaaniin falmitee injifachuu hin dandeessu. Falmii jaallatu. Kobbee fi waraqaa yaadannoo ittiin qabatan boorsaa isaanii keessaa hin dhabani. Qabattoon isaanii uraa waliin bitameen alatti uraa ofii isaaniin uratu. Qabattoon isaaniis itti naannee lammaffaa qaqqaba. Kobbeen isaanii fi qabattoon isaanii gogaa irraa kan hojjetame waan fayyadamaniif waggaa 8 hanga 15 fayyadamu. Haati manaa isaanii furdoo yookaan hojjaan ishee dheertuu kan taate taati. Meeshaalee kan akka ibsaa, TV, diishii fi meeshaan kamiyyuu yoo tabalaashee dursa ofiin yaalanii malee ogeessa hin waamani. Dirii keessatti dubbii osoon kaasin hin galani. Bijaallatu. Namoonni surree akkasitti uffatan yeroo baay'ee amaloota kanneen qabu.